Abbaan qabeenyaa dhaabbata oomisha bilookeettii Wandiyyee obbo Wandoosan Yigraaw ayyaana bara haaraa sababeeffachuun maanguddoota waldaa maanguddootaa fi sooramtoota magaalaa Adaamaa keessa jiraataniif sangoota foonii 2 qaluun foon qoodee fi abbaan qabeenyaa dhaabbata oomisha bilookeettii Wandiyyee obbo Wandoosan Yigraaw jedhamu magaalaa Adaamaa aanaa Dagaagaa keessa kan jiraatu yoo ta'u hojiin isaa bilookeettii oomishuu ta'uu dubbata. Maanguddoota 50f ji'aan tokko isaaniif qarshii 300 kan arjoomu ta'uu himuun ayyaanota gurguddaa biyya kanatti beekaman irratti ammoo sangoota foonii 2 qaluun kan isaaniif arjoomu ta'uu dubbata. Bara haaraa kanattis maanguddoota kanneeniif sangoota 2 qarshii 100,050 oliin bituun foon arjoomaa jiraachuu hima. Onezi ግቢ ስመጣ ኦልሞስት ወደ 15 ዓመት ሆኖኛል እዚህ በብሎኬት ስራ ላይ ani mooraa kana hojii hojjechuuf ergan seenee naannoo waggaa 15 hojii bulkeettii oomishuun hojjedha. Erganas dhufees harka qalleeyyii hedduu argeera. Ji'aan karaa baankii Abiisiniyaan namoota 50f qarshii 300 nan arjooma. Ayyaana Faazigaa fi bara haarattis sangoota 2 qaluun foon nan kennaafi. በቀጣይ ደግሞ ለፋሲካና ለዘመን መለወጫ ሁለት ከብት ያረድኩኝ ቅርጫ አከፋፍላለሁ። ይሄ ከውስጥ እግዚአብሔር የሰጠኝ እንትን ነው። Durumaan namoota harka qalleeyyii gargaaruun fedhii isaa ta'uu irraa kan ka'een hojii tola ooltummaa kana eegaluu dubbata. Maanguddoonni soorama bahuun deeggarsa kana fudhatanis ji'aan waan deeggaramaa jiranitti gammaduu himanii yeroo ayyaanaas deeggarsa isaaniif taasifamaa jiru kun kan isaan gammachiisu ta'uu dubbatu. Nama dhuunfaadhaan isaan deeggaraa jiru kanas galateeffataniiru. Baay'ee gammadaa jira. Wandoosan Yigraaw kan jedhamu maanguddoota waldaa maanguddootaaf wanta guddaa godhaa jira. Waggaa tokko keessatti yeroo 2 sadaffaa immoo 300 ji'aan akka nuuf kennu kanallee baay'ee gammadaa jira. Mucaan deeggarsa guddaa godhaa jira naannoo keenya irratti. እግዚአብሔር ይሙላላት መድኃኒዓለም ይሙላላት ክፉ አይንኳ ልጆቹ ይባረኩላት። obbo Wandoosan Yigraaw kan jedhamu kana abbaa qabeenyaa rabbi fayyaa kennu jira. Rabbi fayyaa kennu jira. Amma bara darbe irratti sangootii 1,150 bitet ayyaana kana akka ittiin oolan godhe. Ammas immoo arras 1,150 sangoolii kana bitee kun foon kana fakkaatu diriirsee isin kophaa keessa hin ooltan nu wajjin oolaa. Haadholii kiyya abbootii kiyya jedheet gargaarsa godheefi kun amma akkanatti qe'ee kanatti kun maanguddoota gargaaraa jira. Mee waaqni isa haa guddisu naa jedhaan waaqni haa guddisu jedhaan mee waaqni haa guddisu jedhaan fayyaa kennu jedhaan. Ormaa oliin qabu waaqni immoo han qabu barakaa kennaaf dabalee kennaaf hin barakata ganaa guddata ganaa caala ganaa fooq irratti fooq ijaara ganaa waaqni ammallee isaa gargaaru.